Sinjalata, Nijala, Harkaketi, Inaham, Jalala, Nakini, Jalala, Narafu, Jalala, Dugani, Najabe. Dallaalli biyyarraa na fiddee mallaqa kiyya baatii 10 narraa nyaattee odoo naan kaffaliin da'umsaan addunyaa kanarraa godaantee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warroonni amantaa biraallee seenaa hedduu garaa nama nyaatudha. Hayxi namaa duuba isii waan nama gootu hedduu ulfaata jechuudha. Akkuma nama kamiituu hin dalagadha jedhee biyyaa bahee gaafa biyyaa bahuu biyya namaa dhufee mana namaa hojjechuu eegalee yeroo mana namaa hojjechuu eegalee sanitti silkiin naaf hin hayyamamu. Silkiin kanaaf hayyamamu xiqqoo dhaqee kallattii dawwaluu dandeettu sanii sooshaal miidiyaa wanna jedhamu takkaallee irraa hin beeku. Oduma bifa kanaan jiru warri mindaa manaa kafalaa garuu birriin akka hawaalan ergamu hin beeka. Yoo gara baankitiin ergame birriin akka xiqqishuu taatu hin beeka. Xiqqishuun tun yoo birrii tana fixxe malee maatii kiyyallee waan isaan fayyadu takka hin qabdu. Maatiin kiyya Itoophiyaa hedduu rakkataadha jedheen oduma akkasitti taa'aa jiru. Mindaan kiyya baatii 10 naa gahe. Baatii 10 yeroo inni naa gahu akka tasaa ta'e guyyaa ganama gara odoo zuhuriitti hin dhiyaatin dallaalittiin kiyya naa dawwalte. Dallaalittiin naa dawwallaan mallaqa kee nurraan argattanaan jette. Ani mallaqa kiyya erga mana kana dhufe gizee takka qofa ergadhe malee hin erganne jedheen. Kanarraan ergachuu dandeettanaan jette. Yoo isin narraan ergachuu dandeettanaan jettu hedduu takka gammade. Maaliif nama biyya kiyyaati ijoollee biyya tiyyaati. Jireenya biyya keenyallee hin beeyti. Anillee akka itti mana kana taa'eetiin hin dalagataa jiru hin beeyti waan ta'eef. Bifa kanaan odumaa jirru hayyee sirraan ergadha jedheeni galgala gaafa sanii maatii bira jirutti mari'adhe. Maatii bira dalagaa jirutti yeroo mari'adhu maatiin hin danda'amu. Ijoolleen akkana warri dallala kun birrii sirriitti nama nyaatti. Hin danda'amu yoo isaan naan jedhan ijoollee biyya kiyyaati uummata akka rakkoon qabu. Na kadhatanii na didanii garuu nu yoo wanni kun badee itti gaafatamummaa hin fudhannu naan jedhan. Yoo isaan itti gaafatamummaa hin fudhannu naan jedhan hayyeeni jedheeni. Yeroo hayyee jedhuun ganama akkaawuntii siit irratti naa hin erganii. Birrii san har'a sii erga boruu sii erga urga yeroo san birriin isii harka geetteeti. Nagaayyuu naan hin jenne na bira geetteeyyuu mallaa'in kun naan hin jenne. Hayyee jedheeni mala biizitaa ta'eetumaan ima callisee yoo ani dawwaluuf yoo barbaadde narratti cufti yoo barbaadde naa deebifteetiniin hojiirra jira amma yeroo boqonnaa qabu sii dawwala naan jetti. Garuu yeroo mallaqa narraan fuudhin san daqiiqaan naa dawwalti. Haa ta'u malee garuu haga mallaqa kiyya narraa fuute hedduu takka bakka yoo barbaadde naaf hin dawwaltu ani ganaa silkii xiqqishuu taqxaqii saniinuu teekstii asichi barreessa. Teekstii kiyya kana yoo barbaadde ilaalti yoo barbaadde ilaaltu jechuudha. Oduma bifa kanaan jirru sa'aatiin lakkaa'amee guyyoonni lakkaa'amee baatiiwwan itti tarre haga odumaa kadhadhu odumaa bahu odumaa kadhadhu baatii 4 geenya jechuun mallaa'in isuun isii bira ga'e jechuudha. Warra kanatti himachuuf jalqaba hin kenniin hattuutu jira biyya kana naan jedhan. Amma garuu akka itti himadhullee wallaalee bakka yookaan ima booyaa yookaan rabbuma kiyya kadhadhaa oduma akkasitti taa'u. Gaafa tokko yeroo an dawwaluuf silkiin isiin hojjetu silkiin isii cufaa jira. Akka carraa ta'ee micayyoon gara biyya keenyaa sanii waan ta'eef obboleessa kiyyatti himee soqa ajaa'ibaatiin akka isiin biyya galtee dhagayeetiin natti hime. Yeroo biyya galtee dhagayeetiin natti himu akka carraa ta'ee obboleettiin isii xiqqoo wayii magaalaa baratti silkii naa kenni jedhanii silkii isiitiin yeroo an dubbisu ani ilmoo gara waan qabuuf ta'uudhaaf biyya galee abbaa manaa kiyyarraa fudhadhu jettee silkii abbaa manaa isii naa kennite. Yeroo silkii abbaa manaa isii naa kennitu hayyee jedheen irraa hin fuudhe. Yoo ani dawwaluuf sii kafala odumaa naan jedhu innillee baatiiwwan na lakkoofsise. Yeroo tokko mulumaayyuu dadhabee rabbuma kiyyatti dhiisetiniin ima cal'ise. Achi booda baatii 3 booda tureetiniin yoo ani dawwalee fi gaafadhu rabbumaa jedhiti dhiifama godhii fi haati warraa kiyya da'umsarratti duutee. Anillee birrii namaa baay'ee ofirraa qaba. Birrii namaa kafaluu hin dandeenye. Yaani birrii namaa kafalutti jira naa obsii naan jedhe. Ani garuu obsuu hin dandeenye. Mallaqa yeroo jalqabaatiif mana namaa dhufanii nama afaan hin beekne nama bifa isaa hin beekne ani mallaqa kiyya dhiisuu hin danda'u naa kafalii jedheen. Wallaahi yaani
yoo nan amanii yoo du'a isii nan amaniin hiriyaa isii dubbisi jedheetiniin silkii hiriyaa isii naa kenne. Yeroo hiriyaa isii dubbisu hiriyyaan tiyya da'umsa irratti odoo deettu duutee dhiifama godhiifi yoo dandame himmootu nusii kafallaa naan jedhe. Ani garuu mallaqa kana dhiisuu hin dandeenye. Mallaqa kana jireenya biyya namaa keessatti akka itti rakkatanii fidan waan hedduu takka rakkadhee, hedduu takka boo'ee, hedduu takka cabee waan beekuuf waan fideef dhiisuufi hin dandeenye. Urga yeroo sanitti miira lamatu natti dhagama. Miirri tokko miira dhiifama godhiif naan jedhu, miirri tokko immootu mallaqa san akka waan itti fide beekuuf caphee yaani waan hin beeyne nyaadhee waan hin beeyne dhugee amantaa kiyya itti jijjiire mallaqa san waan fideef haadha abbaa kiyyarraa jijjiira jedheetiniin yeroo sanillee mallaqa san akkasitti hojjetaa ture malee jaaladheeti miti. Ama mallaqa san isillee hin dhiifne isaanillee mallaqa kiyya naan kafallee. Birriin sun namoota biratti xiqqoo ta'uu dandeetti garuu na biratti guddoodha. Yoo odoo naa ta'etti ana na fayyaddi. Odoo maatii kiyya bira geettee maatii kiyya hedduu gargaarti. Isilleen duniyaa tanarraa deemtee anillee birrii tiyya san hin dhiifneefi jette obboleettiin teenna. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jireenyi tun hedduu takka ulfaattii keessattuu biyya namaa tana keessatti mallaqa namni akkatti dalageetiniin fidu namni kamiyyuu hin beeka. Hayti namaa uummata akka namaan gootu jechuudha. Wallahi jireenya tana keessatti haqa namaa dhiisatii teennee yoo dalaganne yeroo itti nyaannu hin beeynu. Garuu waan namni akkana nama godhu hin jiraa miti wallahi. Bakka uummata akka isiniin godhu jechuudha. Maaliif rabbiin yaani miskiin akkanatti uummata akka hin beeyne ka waa dubbatee hin beeyne ka odoo rakkate ofirraa falmateetiniin hin beeyne gaafa isin miitani wallahi yaani waan ati booda dhiifamaayyuu